Achiin booda kan garaallee wal arginaan walitti bu'uu baay'inaan karaa deemsa wal dhoggarraan garsiiskee fi miila kana lamaan gidduu tumeef. Cuqqaalee tumeef achitti. Kanaa achitti bosona maddii kana bosona itti magarteef. Jechuudha tokko lama sadi. Ashama hordoftoota maatii. Maatii kana jettee mataa kee iskirtaa miti. Iskirtaa dammare fan. Iskirtaa miti. Ittiin galle hanti amma. Maal jedhe silaa osoo itti galle labsi sila shibee ammoo. Ashama hordoftoota maatii chaanaalii kanaa. Ashama hordoftoota maatii chaanaalii kanaa jirra jirtu. Baga fayyaa keessan taatan nu nagaa keenya har'a viidiyoo tokkoon qabannee dhufnee jirra. Viidiyoo yeroo baay'ee guyyoota 3-4 akkas fagaadheera jechuudha. Har'a immoo obboleessa koo qabadhee dhufee jira. Jalqaba namoonni amma kallattii chaanaalii keenyaatti dhuftan caalaan jedhama. Chaanaalii kanaaf haaraa ta'an please subscribe godhaa maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha. Waan tokko tokko isinitti wanta nama gammachiisu tokko tokko waan nama kofalchiisu tokko tokko isinitti muhenna. Video kana jalqaba like gochuun dagatina kanaaf wanta nama kofalchiisu waan akkasiitti hima jennee yaadna miti. Ayyee waanuma akkasiittidha qabannee dhiyaannee guyyaa har'aa. Innis immoo keessummaan godhatee too asitti affeeruu kiyyaa. Affeeruu kiyyaaf galanni isaaf immoo anaaf ishii galanni isaaf haa ta'u. Inni akkasitti hin jedha hayyee kan itti fufee jiru immoo waan tokko waan nama kofalchiisu wayii qabannee dhufne innis maalidha akkuma gubbaatti agartan jechuudha. Qaamni saalaa dhiiraa kun jechuun qaama saalaa dhiiraa maali? Qaamni saalaa dhiiraa walumaa galatti jechuudha. Kan namaa kun duraan eessa ture? Jidduutti eessa ture? Amma immoo eessa jira isa jedhu kan wajjin laalu ta'a jechuudha. Keessattuu ani baay'een kolfe wanta kana yogguu dhaga'u jechuudha. Qaamni saalaa dhiiraa yookiin shamarraniis ta'ee jechuudha. Dur yeroo uuman rabbi jalqaba uumu jechuudha. Haala kamiin uume? Kanammoo mee babal'isee nutti himu isa hordofaan isiniin jedha. Eeyyan akkuma obboleetti keenya jedhu wanta kana sirriitti dhaggeeffadhatiin fayyaddiyaa jirana. Waa malee gadi dhufeen uumamne qaamni kuni mee dhaggeeffadha tokko tokkoon isaa kaasee isinitti hima. Seenaa beekuun gaariidha. Bakka seenarraa waa barata waan ta'eef dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Akka ture dura waaqni kun gaafa nama kana uumuu qaama saalaa kana uumee fi qaama hunda uumee fi qaama saalaa kana uumee fi qaama saalaa kana eessatti uumee fi qaama saalaa kana namaaf dura dhaltuudhaafis dhiiraafis asirratti uumeef adda kanarratti. Adda kanarratti uumee fi adda kanarratti immoo uffata uffachuu hin jiru ija dhoksa waan ta'eef uffata addarratti uffannaan achiin booda namni gaafa karaa irratti wal argu walitti bu'ee galee. Wanti lachuu akka mi'aa ta'u naamina beekna jechuudha. Jedhi sanuma. Achiin booda kaa walitti bu'ee galan rabbiin jaalanne dubbii tana rabbiin jaalanne achumaan booda tureen maalitti malee achi maal gochuun qaba gasiiskee uumuun qaba jedhe. Achiin booda gasiiskee garaarratti uumeef. Dhaggeeffadhaa. Amma jedduu kanatti gasiiskee. Jedhi gasiiskee lapheen kunis addaan garaagarummaan qabu waan ta'eef walitti qalooftee waan taateef wanti ittiin achiin booda turtiidhaan booda gasiiskee uumeef. Naannoo garaa kanatti jechuudha. Naannoo garaa kanatti uumeef. Naannoo garaa kanatti uumnan isas kaan mul'ata. Guyyaa kanatti wal arganii. Duraan uffanni hin jiru akka uffanni eessa jirti iddoo uffanni hin jiru kan uffatan baalaadha maamiti hin beektan seenarraa hin dhaggeessanii. Achiin booda namni gaafa kaa wal bira darbus gaafa kan garaarraa garaarratti wal argee namni walitti bu'ee galee. Walitti riiqatee darba. Walitti riiqatee darba. Kanaan booda ammas maal gochuun qaba jedhee falli malame ammas namni walii game karaa wal dabartuu wal dhooge namni. Karaa wal dabartuu wal dhooge namni maal gochuun qaba jedhee furmaanni akka. Bakka dhoksaa godhe. Bakka maal furmaanni bakka dhokataa bakka namni hin agarreen godha jedhe qaama namaa ta'e eessa. Mala jiraamte amma gagsiiskee uume. Kan duraan kana guyyaa tokkoon argatan. Kan garaarraa guyyaa muraasa bulanii argatan guyyaa sadii akkas bu'aati jijjiiramna. Achiin booda kan garaallee wal arginaan walitti bu'uu baay'inaan karaa deemsa wal dhoggarraan gasiiskee fi miila kana lamaan gidduu tumeef. Cuqqaalee tumeef achitti. Kanaa achitti bosona maddii kana bosona itti magarteef. Bosonni kunillee waa malee magarreetti.
Raajii qabdi isheen raajii. Asitti immoo Jiru addarra namni rifeensa qabu jira. Asumatti yaadima kan karabaata asuma dura akkatti yookiin akka xumaa fi addarraa kun bosona hin qabu maalis hin qabu rifeensi illee addarra hin jiruuti kolti kee jira akkuma agartan kana inni kan uumeef dura asitti. Argasaan dhumaa kanarratti qaqqabsiisee asitti uumee fi gidduu kanatti achiin booda bosona duratti naannessa isaa kanatti bosona. Bosona yaayyoo fakkeessee biraa deemi. Achiin booda maal godhanii isa kan duraan. Kan achitti cuqqaaletti immoo kan itti bosona magara. Bosona maarree akka hin arganneef. Achiin booda kan addaa ta'anii guyyaa takkatti argatanii kan gararraa torbee tokko akkas turanii argatanii barbaadanii kana barbaadanii dhabanii. Inni jibbaata bakka buutee. Maarree awwaala dhiiraa hin argame kan warra shamarrees turuma argamu dide. Bosonaan warra dhiiraa fi xixiqqoo waan irraa gadi dheeratu fakkaata. Maarree. Achiin booda kan warra dhiiraa argamnaan kan warra shamarranii dhabame. Barbaadan ammallee yaa jirana barbaadanii waggaa tokkoof ji'a jaatti argatan akka warri shamarranii. Ergasanii bosona isaa irraa qulqulleessanii kan warra dhiiras bosona isaa irraa qulqulleessanii argatan seenaan ishee kana seenaa kana dagatina seenaa kana hima waan gad siiqame maaliif asitti uumamin maaliif harkarratti faana maan uumin maaliif miilarratti faana maan uumin ajaa'ibni ishee kana kanaaf barsiiskee uume kanaadha. Koomee irratti uumeeraati koomee kana wayii koomee awwaara balleessama. Koomee irratti awwaara balleessan ta'u. An dheeratti illee ta'u koomee jala soo ta'e jechuudha irra gad dhaabbatan cabsan. Jalaa caban ta'u. Naa akkasiin siin jedha kun seenaadha nuyi miti kan uume kun seena tokko seenuma jedha. Kanaafuu seenaa qaama saalaa jechuudha qaamni saalaa dura eessa akka ture si'a lammaffaa irratti eessatti akka uumame si'a sadaffaa immoo eessa akka dhaqe. Maal akka itti dabale waan itti shaashaalessaa deeme jechuudha beektaa. Maarree ashaashaalat deeme ashaashaalee achirratti duraan wanta laxafama kana qulqulluma kanarratti maarree walii game akkasitti. Seenaa irratti akkas jedha nuyi miti kan jedhe kana seenaa dhumataatiin barsiisuudhaaf warra hin beekneef. Inni akkasiidha. Egaa hordoftoota keenya itti bashannantan jedhee tayyaadha. Itti gammaddanii itti bakka sammuu akkasii yoo jennu jechuun waan uumaa waaqatii walitti dhufu waan akkasii yookaanis immoo waan akkasii haa ta'u keenyaa miti nama gammachiisuudha nama kofalchiisuudha waan akkasiif qabannee dhufne miti. Akka itti gammaddan abdii qabnaa waan isin kofalchiisu qabannee dhufne jennee yaannaa laayikii godhaa. Dhuguma dhugaa baay'een kolfee. Hundaafuu galatoomii seenaa kana nutti mukeetiif namoonni hin beekne seenaa kana qabadhaa dhugaa jalqaba eegguun dhaga'u baay'een kolfee baay'ee na ajaa'ibe. Jiraadha kana. Ayyee galatooma. Hayyuu gootanii isin jaarsa biyyaa gootanii abbaas nama seenaa beeku nu gootanii nu dhiyeeffachuu keessaniif galatooma galanni keenya guddaadha. Innaa akkasiin siin jira seenaa kana sin barsiiseera seenaa kana dhaggeeffadhaa. Mee kana caalaa immoo wanta nama kofalchiisuu fi wanta nama gammachiisu viidiyoo itti aanutti qabannee dhufnaa fayyaa nuu ta'a. Viidiyoo itti aanu kan galitti deebinutti nagaan nuti ta'a. Bye.